kun siyaasaawaa wal qabatu miti. Ummata waan takka keessa hin jirre jechuudha. Ummata waan takka waan ati deeggartuu fi waan ati dhiistullee hin beekan isaan. Badhaadhina maaliitii yoo gaafattee hin beekan ummanni kun ummanni amma buqqa'u jiru ummanni amma rakkoon diluu kun irra ga'u jiru jechuudha. So ummata kanaaf garuu har'aati yoo sagalee hin taane wallahi billahi rabbiin illee si gaafata. Dhugan isin hin jaa. Haadhatan ta'e miskiina tanaaf yoo sagalee hin taane rabbiin illee isin gaafate yaa ummata. Wallahi billahi nama waan takka hin beekne nama hojjetee jireenya ofii jijjiiru miskiina waan takka hin beekne lafarraa gisee buqqisanii manni irra jigee sharaa takka malee muka takka malee sinigalee muka takka malee alatti bahanii akkasitti biidiyoon irra waraabamtee akkasitti matarra kaayatanii harka matarra kaayatanii ta'an san gisee arkitu mee rabbuma kamii sa'a kamaati abaluun deeggaraan akkasii kanan tokko jetta rabbi sodaadhuti. Garaa sin nyaatanii mee suuraa san arkitanii abbaa san arkitanii haadha san arkitanii daa'imman san arkitanii haadha ulfa san arkitanii namnummaan callisee deemu numa jirtaa ilma Oromoo taate kuni boru maalitti beeyta sirra ga'uu baatu nuti bara rabbi asirra finnee biidiyoo isin garsiisuu dadhabneeti miti bara garuu garaa nu hin danda'u haadha teenya akkasitti muka jalatti ilmoo dhalu jirtu san finnee asirra laayifii dabarsu garaa keenyaan nu hin dandeenye malee fiduu dadhabneeti miti. Namni fedhelleen haadha ofii jechuun ilmoo muka jala deesse waan ilmoo san itti uwwistu dhabdee akkanatti dhiigaa hojii ofirra qabdee gaafa teessu laayifii irratti kafidu hin jiru haadha isaa jechuudha. Innaat ማለት ክብር ናት Senegalese. Please Rabbi jaa sagalee taa kottu be miskiina na ummata keenya please sagalee taa fi mootummaa waan kanarratti akka xiyyeeffatu haa goonu waan kanarratti akka hojjetu haa goonu ummanni kuni boru mana keenya seenaa boru mana keessan seenaa wallahi na rakkoon kuni biyaans arsii qofa keessaa miti Harargee keessas akkasumatti jira ummanni Harargeetilleen iyyatee dadhabee qabeenya isaanii ummanni Harargee nuti kan itti jiraannu akkuma arsiin qamadiin garbuun akkuma jimmi buna jiraatu sanitti nuti illeen jimaadhaan jiraannaa jechuudha. Diinagdeen ummata keenyaa jimaadha. Guyyaa keessaa lafaa kaanii jimaa kana dhaabaa jechuun dandeessan jechuudha. Dhugaan isin jaa guyyaa keessaa dhaabaa jechuun dandeessan. Kanaafuu dhimmi kuni dhimma arsii qofa keessa jiru miti. Harargee keessas Wallagga keessas bikka hedduu Oromiyaan guutumaa guututti nageen qabdu yoo jennee irra wayya jechuudha amma isaa kanatti. Kanaafuu yaa ummata keenya waan biraan barbaachisu mootummaa arrabsuun hin barbaachisu nuti guddannee jira masaa waa arrabsuu saa waa garagalchuu bira osoo hin ta'in saa kabajaa waa gaafachuu jira jechuudha amma gaaffiidha. Baqa salaam maat saxaachoo koona no nagiya hin danda'u nagiya kan nu danda'u ummanni ofirraa dhorku jiru wallahi billahi ummata kana ni beeyna ofirraa dhorkan ummata humnallee qabu ofirraa dhorkuuf illee jechuudha. Isin galee yookiin duu yookiin jiraachuudha waan biraa takka illee hin jiru. Kanaafuu yaa ummata keenya dubbanne amoggaa meeqanuma dubbanna takkaa callisnee hin beeynu numa dubbanna kan jijjiiramu miskiin osoo hin ta'in tujjaarumaa jijjiirama tujjaarumaa biillaa takkarraa lamatti gala tujjaarumaa tiraasii takkarraa saditti hirkata malee nuti bikkuma san jirra kun hoyyine wallahi achuma jirra garuu gaa dirqama laal nam tokko nama hordofu hanga qabaatetti jijjiiramuuf ni dhufuu baatullee boru seenaa jala boo barbaadan akka maakitti seenaan haati Oromoo bara akkana akkasi beeloytee bara akkana akkasitti miidiyaa qosoo qabdu dubbachuu dhabde jee seenaan baay'isawee dhageeffadha gizeen dhugaa isinii himu seenaan ka hojjete qofaa miti kan dubbatu seenaan arra mililik akka seenatti dubbatamu
maaliif dubbatama Minilik waan gaarii hojjetee miti waan badaa hojjetee dubbatamaa jira seenaan nama gaarii hojjetee qofaa miti ka dubbatu seenaan nama waan badaa dubbu godhees nama waan hin taane dalageellee hin dubbata seenaan gaarii qofaa fi goota qofaa miti ka seenaan dubbatu badallee kan gaafa ummanni miidhamu kan haati isaa muka jalatti osoo deessu muka jalatti osoo waamee qataatu muka jalatti osoo duutu sinigaree muka jalatti irkattee muka gaaddisa godhattee mana dhabdee gaafa manni isii mana qabdurraa mana rajjiisanii muka jalatti galtee bosona keessa galtee jiraattu miidiyaa nama miiliyoona meeqa osoo qabdu yoo qacallistu ta'e seenaan Oromoo si gaafatti booda jechuudha abbuma fedheewu seenaa jalaa bahuun teessan jechuudha dhugoo walitti himna. Nah, kanafu an gize heddu usun filadhani beetani callisu wallahi waame kan dubbadhu jeetin callisu ture gis takka wanti takka isin callisiistu ni beetani wantummaan takka laaltani isin callisiisu amma waa heddura callisee jira amma dheengaddalle waan deemaa ture irratti dubbanne garu gize laalu bakka abbootiin sunii fi haadholeen sun akka malee garaana balleessan aduu san keessa akkatti hundi mataa imaamata akkanatti imaamata kana akkanatti darbatanii hun akkanatti akkana gizee ta'an garaana balleessan dhabaataa ta'anii osoo ta'in qabaataa ta'aniiti osoo qabaniiti beelahan osoo qabaniiti akkasitti ta'an jechuudha osoo qabaniiti qabeenya isaanirraa mancaan osoo qabaniiti akkasitti qabeenyi isaanii barbadaa jechuudha badii takko malee. قومي فردو جا زلا ديمتي كجبتو فردو عفوفتو جا أركتني أمبرنا الإبابر بكا نما أورومون وان بليسومتو نتي فكات وان جو أركتني غرا إسا دبتا جراما زلت كجبتو جا خاومني أكستي بيله كماتا مان أمني تاو كجبتو نانجا زلا ديمي kanaafuu yaa ummata hunda keessanuu viidiyoo takka hojjedha sagalee ta'a dura sagalee ta'ameeti karaa furmaata biratti dabarra jechuudha akkasii malee osoo sagaleen ta'e maallaqa walitti guuruun maal waan kana namni hundi dhaga'uu qaba ani dhageenye ka jiru kujiba si commar beekee ka callisee malee kan hin dhageenye jiru hin jiru isin galee kanaafuu والله وانتي أورمو جست كتك عنفان قلبي انتوني سري نجرو قافا واي أورمو دبل متى كان هون دخيسة جيني ندويتي شو أصبر أما وين نداجر أصبرس وين نداجر أجدوس وين نداجر شو تلكف كوني أورمو تنرتي خبلمين جران واني سنتي ما يشو بتعمتي بتقفي بكبر تقفينا يتمتعوت سنجري أوسو أورمو جوتي أسمرتي والله وبالله أنا أوسو أورمو جويل كيبوك إفادي أوسو أورمو جويل كنتي يجدت وبلي سخيا نما جويا هي ساقبي واي أورمو دبتا جرومي تنوتي سنجري أوسو أكنا متي تبتشو في منك إيتا أوسو هنجاين هيرو متس جلجتشو وقا ولتيم أوسمان أورمو جو أوسو مكان خيا يربراتي نين أهمي مكان خيا نما براتي نبيكمين ها أوسو أورمو جو ورب الكبار وقا ولتيم نابر so كونون دينوس والله أني سبقنا عن سلاك ما كتين والله بالله نسنجا خنا آمنا خنا ننامن نشوف سلاك خياتين سلام هم نكبادي أورومون أك خياتين أك ياد ما كتين أك سايكولوجين أن يادون أورومون كان لفايسا رامن جوميتي كوتين ساران جب أك ما كتير جرو يادني كون يادو منا كي يكيسا في سمو كي يكيسا كوفا جرودا because hindan do wakas godu oson dandeeti qabadde arra oson dandeeti qabadde rabbin guya takka sila dandeetu makkana takka nu khanninja wallahi
gaaf harargee keessaa maan dubbatini obboleessa koo dhageeffadhu na dhageeffadhu kana maan dubbatin sana maan dubbatin jechuun dandeessu waan barbaade dubbachuu mirgan qabsni galee waan barbaade waa'ee oromoo dubbachaa jira malee waa'ee gandaa dubbachaa hin jiran isin akkasi jechuu yaa waa'ee gandaa dubbataa hin jiru nuti waa'ee ganda keetii dubbataa hin jiran amma waa'ee ummataatiin haasawaa jira isin galee ummanni Arsii ummanni Harargee ummanni hundi ummanni ummatuma walii galla akkasi jechuu yaa amma dura gaafa akkasitti ummanni keenya beelee osoo dhiirti meeqa jirtu ani shuguxii oromoo jechuu aan barbicee aan baxbicee jechuu dura dhaabbadhee arrabsamee gonni jeetiin akkasitti ummata biraan laxsat jennee geessine jechuu isin galee akkasitti beeki yaa maaliif akka gaafa namni tokko waan takka sagalee ta'u jeej nama godhuudhaaf hin dhufina rakkoon asiitu yoo dhaabbatte rakkoon achiitti illee hin dhaabbatti jechuu yaa rakkoon bikka tokkotti gaaf seente rakkoo kana yoo balaaleeffatiin boor ganda kiyyatti hin seentu jechuudha miti sinagalee arra yoo kana hin balaaleeffanne boor ummanni keenyallee lafarra aslan buqqaanii jiranii gargaarsisnee jirra ammallee buqqaa jiran jechuu Harargee keessatti sinagalee yoo sagalee arra waan dhufe hin balaaleeffatiin boorullee nutti galti jechuu abaluun akkas ta'e abaluun usuu qabaan sun sirrii miti anna biratti kun ilaalcha kufaadha ana biratti sinagalee duraanuu aanaa kana waan xiqqoof na barbaadda waan xiqqaa gisee dubbatan nama kana bakka jeej godhuu barbaadan akka giseen aan dubbadde waan ani bari waan aan dubbadde kun akka waan mootummaan dubbateetti ilaalama jechuu thank you so much ግን waan teessan ta'eef na qeeqxanii waan teessan ta'eef na arrabsitanii san rakkoon qabu namni nama ofii ni qeeqaa ni arrabsaa itti dubbataa rakkoon hin jiru it's okay nuti waan xixiqqoo akkanaa ilaalaa hin jiru nuti amma nageenya barbaanna nageenya irratti dubbachaa jirsin galee ummanni bikka sanii nageenya harkatu qaba kun Oromiyaan guutuutti nageenya harkatu qabdi ummanni keenya hundi Arsii keessas Harargee keessas Wallaggaa keessas Shawaa keessas Oromoon baay'een amma keessattuu karaa Wallaggaan amata meeqaa Wallaggaan aslan dhaabbateetu hin beeku dhugaa yoo dubbanne Oromoo keessatti namni akka Wallaggatti qaxaqaxamee fi namni akka Wallaggatti sagaleen isaanii dhookattee inuma hin jiru kanallee dhugaa walitti himna jechuudha sinagalee dhugaa walitti himna waggaatti jechuudha qixqaxxi godhamaa jiran jechuudha sinagalee so hunda Oromootuufuu sagalee taane nageenya irratti haa hojjennu Oromoo wal qooduu haa dhiisnu wal deeggaruun akkuma jirtutti wal filatuun akkuma jirtutti gan mee hundi keenyaa tokko taanee yoo rabbi sudaanne nageenya irratti haa hojjennu nageenya haa dhufu irratti haa hojjennu sinagalee amma jeej wal godhuun hin barbaachisu wal abaluu caala jechuun barbaachisu gandi tokko irra hin caalu hundi miidhamaadha hundi rakkataadha jechuudha kanaafuu amma as biratti nageenyi haa dhufu nageenyi dhufu maal godhuu qabna nuti waa'ee nageenyaa dubbatu qabna yoo waa'ee lolaa dubbatte nageenyi hin dhufu yoo waa'ee cabsii buqqis kaay lafa cabsi kana la unaam jette nageenyi dhufu obboleessa koo dura nagiyaa gaafanna kalees gaafachu turre arras ni gaafanna namni nagiyaa barbaadu hifatuu qabu namni roobni nagiyaa akka bu'uuf barbaadu waa hifatuu qabu gaafachuu qabna amras boorus nageenya ummata keenya nageenya Oromiyaa fi Oromoo hin gaafanna jechuudha bika deemnutti ummanni keenya nageenya barbaade nageenya dhoobate okay nageenya beelee ummanni namni bar nageenya akkamitti namni waa hedduu beeloo bar namni waa hedduu dhoobata bar maallaqa jireenya gaarii jireenya fooyyaa waan akkana garuu nageenyuma qofa dhaba ummanni keenya sinagalee nageenya jechuudha kanaafu mootummaan keenya kabajamoon keenya Dr. Abiy Ahmed please giseen akkana jawwar namni natti qoflaan maaliif akka ta'e hin beekne
إننا موتومان كينيا بليز واي أمتا رتي وجد أمتا كينيا رت بليز واي أمتا كان رتي دورا كان درسو ميسوما بيا أسونتين دورا بيا بريتشسو أسونتين أمتا كان نجيني أمتا نو أيسيسي بليز دكتور عبيج نجيني أمتا أكا أمني كن نجيا توف كي باني رتي أكا ديبيا نوف قد بليز كان سيقافا نجتشو يا كان بربان نلي عربسو بربان نياون أرادان أنتم أرادانك أبتشو عربسو كومبلشو بوكيسو خلال إيسني جرامة نوتي أكا أمتا فنجيا قوتو بربان أمتا بك أمتا كوني أمتا نجيا إساب بربادو سنغالي أمتا قوتي أكا بيو قدتو قد أجرود أمتا ميسوم أكا ميسوم تقولود ችግኛት ዳብቱ ጫለ ችግኙ ኡመትኒ ኮን ዳቡቱ ደራሬ በየከነ ለጉሲ ወሊን ጉዲሱ ደንዳ ብቻህን የምትተክል ከሆነ ህዝብ ሀገር አያድግም። ይሄ ምክር ነው። አብሮነት ነው የሚሻለው። ብቻውን የቆመ ብቻውን ይወርቃል። ህዝብን የያዘ ከህዝብ ጋር ይነሳል፣ ከህዝብ ጋር ይቆማል። ፕሊዝ ኡመታ ነገኛ ኡመታ ከነረት ወጀዱ ፕሊዝ وانا ما خفلتيش دبچان جرو بر مالتو سون خفلتيس وانا ما خفلتيسو ميتي بر كان دبچان جرو وانا ما خفلتيسو ميتي يا مو عرب سون قب جاي بابا كان افو بليز وان كان راتنو خجدا ومتى كان بيكا بوك اني راتنو في ديبيسا رب مكيسن سودادا ومتى كان فيتين كاسنا نجيان غاف نجيان من دوفي نجيان ديبيسو روي مالك ربشا يوكي بتام ركود سنغالي لغاتو بچو دا نما بيا بولچوف ربشان غافا خاتي بريدامتي كنافو امتا كينيا كنا نوفلالا خليسس امتا كناتو اچرت سيباسي وانتيف امتا كنا ديسيني امتا كنا واي امتا كنا لالي هنچاليسيني سينجچو وربانا جچو Please. Akasi warriyaada qabdan yoo jiraattan isin galchina jechuun warriyaada qabdan dabarsinee jirra. waan dubbanne jirra gaagaayis ነገያ ቆፍ ዱበዳ ዋን ብራ ዱበቹን በርባጭሱ እሺ አረባው ምናምን በርባጭሱ አያስፈልግም። ነሚ ነገያ በርባዱ ነገያ خر አከት ጋፈቱ ቀባ ሃይ ማኪ ሃይ ከም ጅት ናጋ ወላሂ ይፋ አንለ ያዱ መገባባ ተኮ በሬሱ ትረለ ኮመንት ወርክቴ waan waa'ee tokkummaa kanarratti isi warri xiqqoo dhageettii qabdan istiraateejii haarawaan fakkeenyaaf kophaa kee wanni teessee dubbachuu irra fakkeenyaaf tiktakaroota godinaalee jiran hundarraa walitti guyyaa godhatanii walitti yaamtanii waa'ee tokkummaa kanarratti nageenya mootummaa nagaya gaafachuu akkuma amma dubbachaa turte kophaa keetirra sagalee bakka takka gurra tokkoon osoo yaada akkasiitiin irra dalaydee irra moor dhageettii qabdaa jedhee yaada kanuma waan biraa miti. Thank you. Yeah. Kalatu yaada bareeda. Yeah, nuti waan jiru nuti leeni waan nu barbaachisu yoo jiraate warri dhageetti warri duubaan jirullee isin waliin jirra. So waan kana I think irratti mee namni biraallee irra yaadaa kennatu waan akka hiyyatti natti akkasina fakkaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك كم نجامي
Nagafaya. Jarrana kennitee orna baasu kan keetiif baay'ee galatoomi siin jedha. Wallahi dhugaa dubbachuu fi warreen dhageettii qabdanii fi namni isin jaalatuu fi ummata kanaaf sagalee ta'aa turtanis turarraa gammaatitti baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Haa ta'u amma dhugaa gaafiin kan kee sirriidha. Itti qabanii ka gaafachuu qaban mootummaadha. Mootummaa jechuun ummata. Mootummaanis ummataan ala hin jiru jechaadha. Ka isallee gadi dhaabee isallee ijaare kaleessallee har'allee ka waliin jiru mootummaa ummata kana jechaadha. Osoo ummanni kun wal qoodee gara deemuu baateeti mootummaan kun kama Oromooti. Oromumatu filee bakka kana fide jechaadha. Har'as nuti ka dhumaarrullee ka ajjeefamaarrullee ka ajjeesaarrullee Oromoodha. Waliin ajjeesinaa ati mootummaan maraayyuu fi qabi hammadhuutii bakka tokko deebisii bulchi. Erga carraan sii kennee mootummaa si godhe danda'u hundaayyuu bakka tokko deebisii jechuu danda'uu qabdan isin jechaadha warri dhageettii qabdan. Kanatti aansee jechaadha nuti karama kamiiniyyuu warroonni siyaasaadhaaf walaa'u omaanuyyuu nun ga'u jechaadha. Nuti ummanni keenya hawaasni keenya miskiinni keenya haati teen abbaan keenya nu jalaa miidhamuu qaban ajjeefamuu qaban qorri dhahuu qabu aduun dhahuu qabdu. Namni yoo biyya san keessa jiraatee guyyaa takkaaf lama bakkee walgahiisan taa'ee waan wayii arga jechaadha. Nuti carraan akkanaa kun nu qunnameellee argineerra. Guyyaa hundayyuu waan kanaaf asmayyaa jedha warri qaama mootummaallee. Kabiraallee yoo dhufu mataa keessa gassi dhaha jechaadha. Isa kanaaf ummanni keenya miidhamaa jira dhugumaan dhugatti. Ummata akkanatti miidhamu kara qabatu waan qabatu dhabe kana warroonni dhageettii qabdan kuni furmaata ta'uufis yaalii godhaa. Yaanni tan caala rabbumarri eeggannaa siin jechuu barbaada. Carraa naa kennuu keetiif galatoomii siin jedha isinirraa gabaabsa. Raha jirta? Raha lakkoofsa tokko barreessime. Jira. Rahaayee waan ati yeroo hedduu gizeen seenes gizeen bahus gizeen taa'us gizee hedduu hordoftuutu yaa waan taateef moodeetara mana kanaas godheetiin jira shi. Moodeetara mana kanaas godhee aangoo sii kanneetiin jira. Aangoo teeti fayyadamiiti warra afaan cufuu barbaade hunda afaan isaanii cuccufi. Nama laalleeti nuti nama beeyna laasuma keessattuu nama gizee hunda nu hordofu ni beeyna. Hordoftoota gizee hundaa akkasii moodeetara sii kanneen jira. Aangoo teetiin bashannanii lubbuu tiktaak irra jiru kan.